qaala'insa jireenyaa waan asinitti himu ganaa itti fufa ganaa. Na dhageessanii? Nirmi baafadhaa ganaa itti fufa. Maaliifi waan sadi oogoone qofa qaala'insa jireenyaa to'achuu kan dandeenyu. Tokkoffaa oomisha dabaluu. Halkanii guyyaa oomisha dabaluu irratti hojjechuu qabna. Yookaanoo Oromiyaan ikkoo nama miiliyoona 1.4 dabala waggaatti namni nyaatu. Sinirree ganaadha dhalchinee garuu warri 1.4 dabalu gaariidha qabeenya keenya nama keenya jilba keenya. Garuu isa sila jedhe sadan sanaan yoo dafnee utumne malee rakkoodha. So oomisha dabaluu tokko. Lammataa sirna jireenyaa keenya jijjiiruu qabna. Waan nyaannu akkaataa mallaqatti qusannu maal jijjiiruu qabna. Way of life keenya completely jijjiiramuu qabna. Sadaffaa isa immoo baanagatu immoo qunxuuxuu qabna. Malee amma yoo qaala'insa jireenyaa to'achaa jirra jedhee yoo siin sobee ba'e maal godha hin ta'u. It's a world phenomenon waan as mandara keessatti uumamee miti. Waggaa sadan irraa qamadii yeroo jalqabnu kaabinee mootummaa naannoo Oromiyaa nu harkaa kuffise. Mootummaan naannoo hojiin qabu jedheetu nu injifatan nama afur qofatti hafnee kaan nu mo'atan. Ejjennoo qabatanii nu harkaa kufe. Hektaara 7,000 kadhanneeti hojjisiifne namoota dhuunfaa kadhannee. Erga isa arganii booda jalqabnee otoo amma waggaa lamaan kana qamadii qotuu baanne barana maal taana ture. Gibsi kiraayisii keessa galteetti himamu. Saudi Arabiyaan biiliyoona 5 kenniteef dheengadda Gibsiif. Doolaara biiliyoona 5. Maaliif? Qamadiin Yuukireenii bahaa Yuukireeniif Raashaa rakkoo keessa gale. Amma Awurooppaa keessa daakuun hin jiru. Amma nu kan yaaduu qabnu akkamitti dafnee oomishnee isa oomishne moo ofii nyaachuu qofa duun taane xinnoo nyaannee baasni akkamitti gurgurree birrii argannaa isatti cinqamu qaba. Kan boba'aan Ameerikaatti har'a birrii leetirii tokko birrii 189. Itoophiyaa keessatti birrii 31 geetu maal ta'e jenna? Baay'ee wuddii ta'e jenna. Gabaa addunyaadhaa ala nama sobaan jiraachisaa jira jechaadha. Itti sobuun hin barbaachisu. Reyaalitii isaa walitti himnee bakka wal doggomnutti mootummaan doggomee hanqina guutaa agreesiivili hojjennee kana keessaa ba'uu qabna. Ookaanee kana caala rakkoo keessa galu. So world phenomenaa kana keessatti akkamitti advaantee jiru kunnaadha kan hoggansi kun dhaloonni kun cinqamuu qaba. So amma qamadii 600 hangaa jira. Bara dhufu akkam gooneet miiliyoona 1 ol oomishnee ekspoortii goona. Lixa Oromiyaa qofatti ikkoo qamadii oomishnee ekspoortii gochuu dandeenya. Jira kaa lafti bishaan jira. Hektaara miiliyoona 1 ol lixa Oromiyaa qofatti oomishuu dandeenya qamadii. Bakka dhaloonni kun kanaan raajaa hojjetu. Malee amma wal somnee inni kamaa ikuudhaaf koree hundeessinee jirraa minaamin hojjenne. Waltajjii darbuu qofa ta'a jecha malee hiikoo biraan fidu. Kanaafuu chaalenjoota akkanaa kan nageenyaa, kan qaala'insa jireenyaa, kan tajaajilaa, kan hannaa siiriyasliitti deemuu qabna jecha.